Godina Shawaa keessatti dhaabbileen fayyaa hundi tajaajila fayyaa si'ataa dhaqqabamaa fi kan hawaasni karaa guutuu ta'een itti tajaajilame misooma isaa irratti bobba'u taasisuuf ciminaan hojjetama akka jiru ibsame. Bara 2016tti hojiilee gaggaariin gama fayyaatiin hojjetamaniin godinni Shawaa Bahaa muuxannoo olaanaa galmeessuu danda'ee jira. Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa hojii muuxannoo gaarii fi ulaagaa kaa'ame guutuudhaan akka Oromiyaatti filatamuudhaan muuxannoon godina kana keessa jiru godinaalee birootti akka babal'atuuf bara 2017tti Sagantaa IPAQ akka qopheessaniif carraan kennameefii jira. Kanaafis waancaa fi alaabaan isaaniif kennamuu danda'eera. Alaabaa fi waancaan isaaniif kenname kun godinichatti buufataalee fayyaa muuxannoo gaarii galmeessanii Sagantaa IPAQ qopheessan bira dhaquudhaan simannaan taasifamaafii jira. Waancaa fi alaabaan Sagantaa IPAQ akka qopheessaniif kenname kun magaalaa Maqiitti buufata fayyaa Dubbisaatti geeffamuun Sagantaa IPAQ qophaa'e irratti agarsiifamee jira. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maqii obbo Dilboo Urgeessaa sagantaa muuxannoo wal jijjiirraa dhaabbilee fayyaa kana irratti argamanii haala kenna tajaajila fayyaa buufaticha keessa jiru ilaalaniin akkas jedhan. Buufanni fayyaa Dubbisaa kun yeroodhaa gara yerootti kenni tajaajila isaa kan fooyya'aa deemaa ture ta'uu isaati. Jalqabarraa qabee beekna waan ta'eef akkaataan isaan itti hojii kana qindeessanii hojjechaa jiran kan nama gammachiisuu fi qindoominni hojii isaanii kutaalee garaagaraa keessatti kutaa mana galmeetirraa jalqabe akkaataan isaan itti order godhanii hojicha hojjechaa jiran baay'ee gaariidhaa fi kan jajjabeeffamuudha jechaadha. Kana buufataaleen biraatillee kan irraa barachuu danda'an jenneeti kan ilaallu. Qindoominnii fi kenni tajaajilaa gaarii ta'us hanqinoonni tokko tokko waan jiraniif bara bajataa itti aanutti hanqinoota kana furuuf ni hojjennaa jedhan obbo Dilboon. Hojii kana qindeessee hojjechuu keessatti akkuma jirutti ta'e hanqinaaleen tokko tokko jiru. Hanqinaalee kana gama bulchiinsa magaalaatiin kan furuu dandeenyu piroojeektii irratti qabannee kan furuu dandeenyu hin jiru. Kutaawwan dabalataan barbaachisan jiru. Isaan kana immoo bara kana keessatti piroojeektii bara itti aanu kana keessatti laallee furmaata hin goona. Dallaa kana miidhagsuu keessattis hojjettoonni kun haalli amma qabiinsa isaanii gaariidha. Haa ta'uuti immoo dallaa isaatiin ol qabatee kan bara kanaa keessatti furuudhaaf karoora keessatti galfannee jirra. Waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa bakka bu'uun sagantaa kanarratti argamanii ergaa kan dabarsan obbo Baahiruu Hayimaanoot hojii gaariitu hojjetamaa jira. Hojiin kun ciminaan itti fufuudhaan keellawwan fayyaa fi hanga gandaatti babal'atee itti fufinsa qabaachuu qaba jechuunis dhaamanii jiru. Har'a wanta gaarii bal'aa jira. Bormoo wanta kanarra wanta gaarii bal'aa arguu danda'u qabna. Iskeelaaf ta'uu qabu. Lammaffaa irratti ispiriit ta'uu qabu. Wanta asitti argine kun buufata fayyaa kana qofa irratti dhaabbachuu hin qaban. Buufata fayyaa ollaatti, buufata fayyaa aanaatti, gara buufata fayyaa magaalaa Maqii keessatti argamu kan biraa irratti, gara gandaa irrattis, ilaalcha hawaasaa irrattis ispiriit ta'uu danda'u babal'achuu qaba. Isa kanaaf akkasiin hojjettan asumaan adiraasni jechuun barbaada. Sadaffaa irratti kanan kaasu iskeelaaf ta'ee babal'atee wanta as jiru kun sasteendi ta'uu qaba. Har'a dhufne kantiibaan dhufattanii itti gaafatamaa paartii dhufattanii hooggansa sadarkaa garaagaraa dhufattanii yookaan godinarraa dhufattanii waan gaarii mul'istanii bor hin jiru taanaan bu'aan qabu sana barbaanna. Sasteendi ta'ee lafa qabatee itti fufee hawaasa keenyaaf tajaajila barbaadamu sana kennuu qaba jedhuun qaba. Obbo Abiyyuu Taaddasee waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaatti garee deeggarsa dhaabbilee fayyaatti ogeessa riiformiiti. Muuxannoo guddaan buufata fayyaa Dubbisaatti argine manni kaardii karaa ammayyaa'een hojii isaa akka hojjetaa jiru arginee jirra. Kun immoo buufataalee biroo keessatti babal'achuu qabaa jedhee jira. Kaardiin dulloome gara booddeetti taa'e kaardiin haarawaa yerootti fayyadamaa jira seeraan lakkoofsa qabatee taa'e ammallee shelfiin isaan qopheessanii jiran ganaa dhaloota dhufuuf ganaa namoota ol fuudhanii mana dhaabbii ijaarratanii gara dhaabbilee fayyaa kanatti akka haasoldiitti dhufanii fayyadamanii fi qophaa'ee jira jechuudha. Kun muuxannoo guddaadha sababa kana keessatti jechuudha. Kan biraa mana turtii haadholii magaalaa Maqii keessa yeroo jiraannu haala nageenyaa wajjin ol qabatee galgala baajaajiin hin jirtu uummati deemuu hin danda'u. Asitti garuu kun qophaa'ee jira magaalaa keessatti yeroo baay'ee hin barbaadamu iddoon turtii haadholii jedhama. Garuu asitti hin barbaachisa. Haadholii akkuma argitan haadha lama sadiitu jira. Dhufanii as turanii asitti da'anii guyyaa galuu hin danda'u jate akka mana isaaniitti uummati magaalaa Maqiis carraa kanatti fayyadamee akka itti fayyadamuu danda'udha. Gama biraatiin akka obbo Abiyyuun jedhetti waancaa fi alaabaan akka godina Shawaa Bahaatti argame kun akkamitti akka argame wayita ibsu akkas jedhee jira. Kun kan itti argamuu danda'e hojiilee gaggaariin sababa IPAQtiin hojjetaman.
IPAQ jechuun hojii gaggaarii hojjettee muuxannoo ta'uu danda'an buufataalee fayyaa birootiif sheerii yeroo gootudha jechuudha. Sababa kanaatiin kan argamuu danda'e jechuudha. Sababa kana hojjechaa turreen argamuu danda'ee jira. Amma immoo itti fufsiisna jechuudha. Maaliif yeroo deemtee namas akka daawwatu goosistee hojii kana yeroo qopheessitu hojiilee babbareedoo keessaa mul'ataa jira. Hawaasni immoo akka irraa fayyadamu taasisaa jechuudha. Tajaajilli kun yeroo gaarii ta'ee hojjetame akka mootummaan barbaadutti yoo sirriitti hojiirra oole hawaasni miidhamu salphaatti tajaajila sana argachuu danda'a. Hojiin kun immoo iddoo biraatiif muuxannoo ta'uu danda'a jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Maqii obbo Birhaanuu Mitikku kutaa kaardii irraa kaasee hanga kutaa hoogganaatti kenni tajaajila buufata keessatti kennamaa jiru karaa ammayyaa'ee fi warra kaaniifis muuxannoo kennuu kan danda'udha jechuun kaasanii jiru. Gama biraatiin mooraa buufata fayyaa keessatti oomisha kuduraa fi muduraa oomishuun muuxannoo gaarii jalqabamaa jiru ta'us ibsanii jiru. Kutaa kaardii irraa kaasee akka kutaa hoogganaa gahuutti haalli jiru qindoomni jiru sun fooyyee kan ta'ee fi iddoo biraarraas dhufanii yoo irraa barachuu danda'an yoo hojjechuu danda'an waan gaariidha. Inni itti aanu nyaata madaalawaa sadarkaa buufata fayyaatti jechuudha. Lafa duwwaa jiru maal jiru akkamitti misoomsuun akka danda'amullee wantoonni xixiqqoo argitan yoo ilaaltan ta'e goommanni ni jira, qaaraan ni jira, kaarootni ni jira, wantoonni bal'aan sun ka'umsaaf jechuudha. Irraa barsiisu buufata fayyaa kana keessa buufata fayyaa Dubbisaa. Sun tokkoffaa yoo bal'inaan hojjette madda galii buufata sanaallee ta'a. Lammaffaan immoo ogeessumti as keessa jiru kun lafa qabu kana yoo barbaade itti fayyadamee achirraa gaafa galu qaaraa fudhachuu danda'a, goommana fudhachuu danda'a. Waan xixiqqaa sana yoo bal'isnee hojjenne irraati madda galii ogeessa fayyaallee gochuu dandeenya, buufata fayyaallee gochuu dandeenya jechuudha. Obbo Sisaay Baliyyuu Daayireektara buufata fayyaa Dubbisaati. Walitti hidhamiinsa buufata fayyaa fi kellaa fayyaa cimaa ta'e uumuun komii hawaasaa duraan ture furuun danda'amee jira jedhan. Kenna tajaajila sadarkaadhaan jiru keessattuu client satisfaction fi staff satisfaction keenya cimsine mana kaardii hawwataa fi standard isaa eeggate keessattuu smart careedhaan kan fayyadamne daaguu sistemii mana qorichaatti fayyadamuudhaan hawaasa keenya karaa kenna tajaajilaa fooyyessaa ta'een kan kennaa turree fi komii hawaasaa sadarkaadhaan jiru hiruudhaaf walitti hidhamiinsa kellaa fayyaa fi buufata fayyaa walitti hidhamiinsa gandaa fi bulchiinsa magaalaa wajjin qabnu cimsuudhaan sadarkaadhaan keessattuu hospitaalli magaalaa Maqii kenna tajaajilaa keenya fooyyessuudhaaf qorichoota hedduu kan nu gargaaramee fi buufataalee biroo irraa kanneen dhufanii daawwatanis muuxannoo gaarii buufata fayyaa Dubbisaa irraa argachuu isaanii himanii jiru. Kutaa kaardii irraa jalqabee hanga kutaa daayireektera buufata fayyaatti tajaajilli jiru, flow hin jiru, flow of information, flow of ideas, flow of service wanti hunduu qindoomina kan qabu waan ta'eef qindoomina san laaluun koo baay'ee natti tolee jira. Nu birattis wanti kun hojiirra ni oola jedheetiin akka hojii manaatti qabadhee tangalaa jira.